Arabiyaan Majliisa Oromoowwan biyya Awurooppaa jiraattan maraaf ammaan booda mana kiyya akkamittan sirreeffadha yoon maal godhen bareeffadhaan turee tahee jira. Arabiyaan Majliisa akkaataa beekamee fi bifa soofaan fayyadamtoota biraan gahaa kunoo waggoota lakkoofsifneerra. Isin irraa bal'inaa fi dheerina mana keessaniitti dabalataan hanga furdinaa fi diizaayina qalbiin keessan jaallate adda baasuu qofadha. Bareedinaaf qulqullina garuu nuuf dhiiftu. Soonni nuti meeshaa mana keessaniitti daballu baatanii yoo galtan soora qalbii ta'u. Yaada ogeessaa kennuurraa kaasnee qulqullina sadarkaa isaa eeggateen oomishnee bakka jirtanitti yeroo beellamaa keenya kabajnee isin biraan ni geenya. Amanamummaa keenyaaf maamilootni keenya ragaadha. Maal eegdure ammuma murteessuun karaa waatsaappii yookaan teelegiraamaa 49 157 35 14 94 89 irratti nu dubbisa. Diizaayina eessaa argadhee filadhu warreen jettaniif ammoo fuula yuutiyuubii keenya Zaakii Iluu jedhu yoo daawwattan ni argattu. Muuxannoo qabnuun meeshaalee mana keessaa garagaraa yoo nu ajajjan isinii dhiyeessuu ni dandeenya. Zaakii Iluu dhiyeessaa Arabiyaan Majliis.